Hayyee daawwattoota keenya qophii oduu ofii jedhu guyyaa har'a qabadde isinii dhufeen jira. Isinis immoo haga xumura qophii keenyatti akka nu hordoftan isiniin jecha qophiin keenya yookaan immoo oduu ofii jedhu guyyaa har'aa immoo maal irratti xiyyeeffata kan jedhu asumaan argattu waan ta'eef isinis immoo abra YouTube like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jira. Oduu ofii yoo jennu waanuma namni tokko ofii isaatiitti yaadee odeeffatudha yookaan immoo odeessuu danda'udha waan ta'eef qophiin keenya guyyaa har'aa immoo yookaan immoo oduu ofii jedhu guyyaa har'aatis immoo weellistuu tokko irratti xiyyeeffata. Weellistuun tun immoo godina Shawaa kaaba Salaaletti kan dhalattee guddatte yoo taatu mana barumsaa Garba Gurraachatti barnoota ishii barachaa turte. Mana barumsaa Garba Gurraachatti barnoota ishii osoo barachaa jirtu roorroo fi dararaa uummata ishii irra gahaa jiru osoo argituu hubattu sirba kaasetta tokko hojjettee uummata ishii biraan geejjirte jechuudha. Eeguma kanaa ta'eeyyuu asitti mana barumsaa Garba Gurraacha kanatti barnoota yookaan qormaata biyyoolessaa kutaa 9ffaa osoo qoramaa jirtu gaafa guyyaa jalqabaa qorumsa guyyaa jalqabaa san osoo fudhachaa jirtu achii qabanii qorumsa irra qabanii raawwatanii mana hidhaa Makalaawwitti darbatanii bara lammaffaa immoo qormaata ishii irra deebiidhaan fudhatte. Weellistuun tun immoo eenyuun hoggaa jettan kinooti. Weellistuu Dirribee Gadaa gara Keeniyaa deemuudhaan Keeniyaadhaa immoo gara Ameerikaa dabruudhaan Ameerikaa keessa akka jiraachaa turte immoo isheemarraa odeeffanne. Akkam kaachisanii boora biyya koo akkam kaachisanii boora biyya koo akkam kaachisanii nana laachisanii bakka goonni oolu na laachisanii bakka goonni oolu na laachisanii akkam kaachisanii boora biyya koo akkam kaachisanii boora biyya koo akkam kaachisanii nana laachisanii bakka goonni oolu na laachisanii bakka goonni oolu na laachisanii. Jiru barakana Yeshe dua gadi kan jirenya mana Mata sabako Haraptane made Lami baye kamna Injinaris kamna Doktorotas kamna Jabada kapsoma abdi boru kamna bifa kanaan sirboota ajaa'iboo sagalee kilooree saniin sirba hojjettee uummata ishii biraan geejjee turte. Amma hoo eessa jirte? Maaltu ishii mudate? Maal taate? Aartirraa maaliif fagaatte? Namoonni baay'een ana qofa osoo hin taane namoonni baay'een akkana jedhanii gaafachaa jiru waan ta'eef namni ishii beektanis namni ishii argitanis namni ishiitti dhiyoo jirtanis hoo jiraattan odeeffannoo kana nuungaa aartirraa maaliif fagaatte? Ani iyyuu baay'een ishii yaade ishiin isoo nu yaadu baatte uummata kana yoo yaadu baatte ani baay'een ishii yaade maaliif aartirraa fagaatte kan jedhuun qabaachuudha. Namni tokko immoo guyyaa har'aa kanas immoo ani sagantaa oduu ofii jedhu guyyaa har'aa kanan qabadhee kun immoo bifa haaraatiin gadi ba'e immoo oduu ofii jechuun immoo waanuma ani yaadu waanuma ofii kiyyaa odeessuu kan immoo dubbachuu barbaadu tokko jechuudha. Namni gaafa hidhame wal gaafata. Namni gaafa du'e rest in peace yookaan du'eeraa rest in power jedhee waan baay'ee dubbata. Gaafa hidhame immoo hiikadhaa akkana ta'a maalodhaan. Gaafa dhukkubsate immoo waan garaagaraa ta'a. Garuu immoo gaafa lubbuun jirru immoo osoo ofii keenya wal gaggaafanne osoo walii yaafanne namni sirba hojjetu tokko namni aartii hojjetu tokko aartirraa maaliif fagaate maal ta'e rakkoon isaa maal ta'e maalti isa mudate jennee wal gaafachaa. Namni gaazexeessaa yookaan immoo miidiyaa irra hojjetu tokko immoo maalti isa mudate maal jenneetu osoo wal gaggaafanne osoo wal hordofne ofii keenya wal jajjabeessi bira dabarree bakka barbaanne fuumuyyuu akka barbaanne walii ta'uu danda'a. Dhimmi tokkummaa jedhamu sun kan irratti hundaa'uu danda'a waan ta'eef nama immoo ilaal saphatuma mataa jirutti saphata mara waan ta'eef
Maatuma jiru kanatti immoo uummatuma jiru kan irratti walitti xiyyeeffannee wal gargaaruun nu barbaachisaa. Weellistuu Dirribee Gadaa yeroo dhiyoo keessatti sirbaan akkana baatee akka nutti dubbattu dhuunfaadhaan immoo nu siyaasofsiisuu osoo hin taane sirba keetiin gadi baatee raawwattee nutti akka dubbattu barbaanna. Weellistuu Dirribee Gadaa warroonni beektan gara afra yuutuubii kanaan immoo gara keessatti nu dubbisuu iyyuu hin dandeechan. Ishiin biraan akka hin geechaniif immoo iyyuu laayik, sheer, sabskiraayib gochuu iyyuu hin dagatinaa.